Yee Jawaar baga rabbi nagaan walitti nu deebise. Baga rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga walitti deebineen jedha. Hayyee Jawaar turtiin mana hidhaa maal fakkaata ture? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjiin hirriba akkuma jaanii Jawaar sun qofaatu hidhame? Oromoo kumaatamootatu hidhame. Hayyee Jawaar hidhaan isiniif maali? Waan addaatti moo maali hidhaan isiniif? Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hayyee Jawaar akkamitti hidhaan waan addaa isiniif hin ta'in isin? Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaraniin waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Hayyee Jawaar hidhaan maal fa'aa isinirraan geessime? Hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Hayyee Jawaar gama xumuraarratti uummata keenyaaf maal godhuu jirtan? Maalirra jirtan? Uummanni keenya dhumaatii rakkoo buqqa'iinsa amma keessa jiru kana keessa bahuudhaaf hojii guddaadha gaafata. Amma anaaf Baqqalaanis gara biyyoota alaatti deemaa jirra. Biyyoota alaa keessatti uummata keenyaan wal dura teenyee